gara bitaa akkasii si'aawu ta'a. Left hemispherein akkasii si'aawu ta'a jechuudha. Kun immoo information kaa'uuf ni gargaara. Kanaaf yoo dubbisne akka hin dagannee ni fayyada. Harka bitaa boottachuun immoo sammuu gara mirgaa yookaan right hemispherii sisseessa waan ta'eef wanta kanaan dura dubbisnee turre yaadachuuf nu gargaara. Yeroo dubbisnu waa'ee wanta dubbisnee ija keenya bitaaf mirgaatti naannessuudhaan xiinxaluu. Ija keenya bitaaf mirgatti naannessuun gara dalgaatti jechuudha. Akka sammuun keenya gamni lamaan leftii fi right hemispherein waliin dalagan taasisa waan ta'eef dandeettii yaadachuu keenya ni dabala jedhama. Dhaabbatanii dubbisuun taa'anii dubbisuurra dandeettii yaadachuu ni dabala. Akkasumas yoo teenyee dubbisna ta'e immoo straight taanee osoo morma keenya gadi hin cabsin teenyee dubbisuun morma keenya gadi cabsinee dubbisuurra dandeettii yaadachuu ni dabala. Yeroo morma keenya straight goonee dubbisnu kana arteriin kan kaarootiid arterii jedhamtu kan dhiiga gara sammuu geessitu straightii waan taatuuf dhiigni daayirektirii gara sammuu dhaquudhaan dandeettii yaadachuu keenya ni dabala. Akkasumas teenyee dubbisna taanaan garaagarummaa daqiiqaa 25 hanga 30tti gidduu gidduutti